Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App barnoota lama bakka takkatti isinii qabadhee dhufeen jira. Maaliif barnoonni lammanuu wal qabatee waliin deema waan ta'eef. Akkasuma namni kamuu applicationii kana lamman bilbila irraa qabaachuun dirqamaa jechuudha. Maaliif sirriitti nu barbaachisa waan ta'eef. Yeroo baay'ee barreeffama koopii hin taane jira. Fakkeenyaaf amma Facebook irraa barreeffama afaan Ingiliffaatiin barreeffamee jiru. Barreeffama sana sirriitti yoo irra qabne gara afaan Oromootti deeffachuuf koopii ni ta'a ka Facebook irraa. Garuu barreeffama baay'ee kan koopii ta'uu hin dandeenye jira. Barreeffama sana haala kamiin suuraa irraa iskaan goona yookaan immoo suuraa irraa haala kamiin barreeffama fudhanna. Fakkeenyaaf Ingiliffaan barreeffamee jira suuraan kun. Ingiliffaan barreeffamee jira. Gara afaan Oromootti deebisuu barbaanne koopii ta'uu hin danda'u yoo ta'e barreeffamni kun maal goona screenshootii godhanna yookaan immoo suuraa kaafannaa jechuudha. Suuraa fuula barreeffamni irra jiru. Sanaan booda haala kamiin suuraa kana gara barreeffamaatti deebifna. Barreeffama sana irraa barreessaa oolurra maal goona? Barreeffama gaalaarii keessatti screenshot godhanne kana suuraa kanarra barreeffamicha irraa fudhannaa jechuudha jalqaba. Afaan Oromootti deebifnee ilaaluudhaaf jechuudha. Afaan Ingiliffaatiin barreeffamee jira screenshot godhannee suuraa kaafanne. Aappii tokkotti isin barbaachisa. Aappii sana Play Store irra seenuudhaan image scanner yookaan immoo text scanner waan jedhu barreeffattu. Text scanner jettanii yeroo isin barreessitan text scanneriin kun suuraa kamirraayyuu barreeffama isinii baasaa jechuudha. Suuraadhaaf barreeffama adda baasa. Kana jechuun suuraa sanarraa barreeffama qobaatti baasa. Text scannerii kana gadi buufattu jalqaba. Afaan feetan gara feetanitti deebisuu ni dandeessu. So jalqaba maal goona suuraa sanarraa barreeffama fudhachuuf text scannerii kana gadi buufachuun achirra seennaa jechuudha. Text scanner. Text scannerii kanarra seenne suuraa screenshot godhanne sana suuraa sanarraa salphaadhumatti barreeffama fudhanna. Kana jechuun text scannerii irra erga seennee booda mallattoon gaalaarii kun gubbaadhaan jira. Mallattoo gaalaarii kanarra tuquudhaan suuraa san fudhannee deemna. Yoo beeksisa akkasii isinitti fide X-dhuma gubbaa jiru irra tuqxu. Sanaan booda gaalaarii moo footoo isiniin jedha just once goona gaalaarii dhumarra keenya jechuudha. Gaalaarii keessaa suuraa screenshot godhanne sana fudhannee dhufuudhaan barreeffama qofa irraa baafannaa jechuudha. Suuraa irraa barreeffama fudhanna. Crop godhanna jalqaba. Fakkeenyaaf barreeffama kanaa gad qofa barbaanna ka gubbaa jiru hin barbaannu waan ta'eef crop ka jedhu kun ni jira. Crop sanarra tuquudhaan haga barbaannu qofa irraa fudhannaa jechuudha. Sanduuqa kana keessa galchina barreeffama haga barbaannu qofa. Kanarra gara mirgaatti achi butuudhaan jalaa'is gara gubbaatti ol butuudhaan haga barreeffamaa qofa irraa fudhannaa jechuudha. Maaliif bakka barbaannu qofa akka inni iskaannuuf godhuudha. Jalaa'is gubbaatti ol deebifnaa jechuudha. Haguma barbaannu san qofa itti marfannaa jechuudha. Kirooppii godhannaa. Sanaan booda kirooppiin gubbaarra jira. Erga haala kanaan sanduuqa keessa galfannee kaane kirooppiin kun gubbaa jira. Kirooppii sana tuqannaa jechuudha. Barreeffama gidduu kana jiru qofa barbaanne waan ta'eef barreeffamichi ammallee suuraa irra jira. Barreeffamatti deebisuu barbaannaa jechuudha. Suuraa sana irraa balleessine. Sanaan booda haala kanaan nuuf fida. Iskaan ka jedhu kun jala isaa jira. Iskaanii sana tuqanna. Iskaanii yeroo isin tuqxan ammallee beeksisa fide taanaan X-in gubbaatti isinii baa X-dhuma sana tuqxu. Beeksisa irra tuquun isinirraan eegamu X-dhuma gubbaa jirtu kanarra tuqxanii gara fuula duraa yeroo deemtan barreeffamni sun amma addaan isinii bahee jechuudha. Sanaan booda barreeffama kana koopii godhannee gara afaan Oromootti deebifna. Koopiin kun gubbaan jira. Gubbaadhaa tuquudhaan koopii gochuu dandeenya. Yoo hin barbaanne immoo irruma qabuudhaan barreeffama kana haga barbaanne qofa irraa fudhanna. Feenu guutuu irraa fudhanna. Feenu xiqqoodhuma qofa irraa fudhannaa jechuudha. So barreeffama gara suuraadhaan ture amma gara barreeffama qofaatti deeffanneerraa yookaan koopiidhuma gubbaa jiru tuquudhaan aappii irraa translate goonuu fayyadamnaa jechuudha. Kan egaa kan nuti fayyadamnu yoo suuraarraa gara barreeffamaatti deebisuu barbaanne. Garuu barreeffama koopii ta'u salphaadhumatti afaan Oromoo sirrii ta'etti aappiin nuuf deebisu all language translatorii kana. All language translatoriin kun suuraarraayis ni jijjiira. Garuu yeroo baay'ee dogoggora xiqqoo uuma. Kanaaf isa jalqabaa fayyadamuun barbaachisee jechuudha. All language translator jettanii sarchii godhattu Play Store irratti. Yeroo isin sarchii gootan haala kanaan isinii baasa gara gajjallaa sana all language translator isa jedhu isa kana fayyadamna. Alaabaa sagalwee ofirraa qaba. Isarra tuqachuudhaan isa fayyadamna. All language translator. Isarra tuquudhaan isa install godhannaa jechuudha. Gara bilbila keenyaatti gadi buufanna. Afaan feetanirraa gara afaan Oromootti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Afaan kana aappii kana fayyadamtanii aappii kana lammanii tokko text scanneriidha. Amma all language translator ka jedhu kanarra seennaa jechuudha. Isa kanarra yeroo seennu yeroo mara gubbaatti afaan lama nuu fida. Afaan lamman sun waan fedhe haa ta'u
gara barbaanneen itti jijjiiruu dandeenya. Ka jalqabaa kun Ingiliffa jedha, ka gara kaanii afaan Oromoo jedha. Kana jechuun Ingiliffarraan gara afaan Oromootti jijjiiraara jechuudha. Afaan Oromoo irraayis gara Ingiliffaattis jijjiiruun ni danda'a. Kanuma gidduu jirtu kana tuqeen bakka wal jijjiira. Amma afaan Oromoo irraa gara Ingiliffaa ta'ee jechuudha. Gidduudhuma sana mallattoo jirtu sana tuquudhaan immoo Ingiliffaa gara afaan Oromoo. Inni jalqabaa kun yoo Ingiliffaan taanes irra tuqnee jijjiirraa jechuudha. Sanaan booda barreeffama fudhannee dhufne sana bakka duwwaa kana gadi qabuudhaan peestii irratti godhannaa Ingiliffi keenya nuu dhufe asitti. Kana jechuun Ingiliffa sana gara afaan Oromootti jijjiiruu deemaa jirraa jechuudha. Bakka afaan Oromoo sana yoo afaan biraa ta'e asumarra tuqnaa jechuudha. Bakka kana yoo afaan biraa jiraate irruma tuquudhaan gubbaa sana mallattoon sarchii ni jira. Mallattoo sarchii sanarra tuqannee Oromoo jechuudhaan sarchii godhanna. Yeroo nuti sarchii godhanne nuuf dhufa Oromoo Itoophiyaa isa jedhus fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ka gara kaanis yoo Ingiliffaan taane isas irra tuquudhaan English jettanii sarchii gootu jechuudha. Inni jalqabaa afaan irraa jijjiiruu barbaanne, inni lammaffaa immoo afaan itti jijjiiraa jirru jechuudha. Gara afaan Oromootti, Ingiliffarraa gara afaan Oromootti. Sanaan booda barreeffama keenya peestii irratti godhanna. Barreeffama barbaanne asirra fiduudhaan peest irratti goonaa jechuudha. Asirratti galchina barreeffama sanaa jechuudha. Erga galchinee booda xiyyi jala isaa jira. Xiyya jala sana jiru tuquudhaan barreeffama Ingiliffaa gubbaa jiru sana kallattiidhumaan gara afaan Oromootti deeffannaa jechuudha. Salphaadhumatti. So barreeffamni kun koopii nuuf ta'a yoo ta'e waan isa jalqabaa fayyadamnuuf hin qabnu. Koopii nuuf hin ta'u yoo ta'e garuu barreeffama sana suuraa irraa gara barreeffamaatti jalqaba deebifna. Sanaan booda gaala salphaa taheen barreeffamni sun hagamuu haa dheeratu gara afaan Oromootti isiniif deebisaa jechuudha. Erga afaan Oromootti deebifattanii kaatanii koopii godhattu jechuudha barreeffama sana. Jecha tokko tarii jecha walitti hin dhufne gidduu galchuun ni mala. Jecha sana immoo achuma irratti tuqxanii idiitii godhattu waa tokko rakkina hin qabu jechuudha. Sanaan booda koopiin kun jala jirti. Mallattoon koopii barreeffama afaan Oromootti deebifne san tuquudhaan koopii godhannaa jechuudha. Koopii godhannee yoo sooshaal miidiyaa irra poostii gochuu barbaanne, yoo waasaapiin namatti erguu barbaanne, akkasuma yoo irraa ofii hubachuu barbaannes bakka barbaannetti peestii gochuudhaan waan Ingiliffarraa gara afaan Oromoo deebifne sana lafa kaayennaa yookiin nama erguu barbaanne nama erginaa jechuudha. Isteeppiin isaa baay'ee salphaadha. Suuraa irraayis barreeffama fudhachuu dandeessu. Barreeffama fudhattanii gara afaan Oromootti deebisuu dandeessu. Akkasuma barreeffama qofas all language irratti translate gochuu dandeessu jechuudha. Text scanner all language translatorii kana namni kamuu bilbilarraa osoo qabaate baay'ee bareedaadha jechuudha. Akkasuma sirriitti illee isin gargaaru, sirriitti faayidaa isiniif qabaa jechuudha. Afaan Ingiliffaa kamuu, afaan Chaayinaa, afaan barbaadan gara afaan Oromootti isinii deebisa. Akkasuma suuraa irraayis salphaadhumatti barreeffama fudhattu jechuudha. Akkasuma wanni inni baay'ee bareedaa ta'e barreeffama yeroo suuraa irraa fudhattan akka inni barreeffama adda addaa waliin makne haguma barbaadan qofas irraa kirooppii gochuu dandeessuun isiniin jira. Aappii kana lamman itti fayyadama. Barnoonni keenyas kana fakkaata ture. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.